Kun sagantaa miidiyaa Gaara Qaawaa Istiidiyooti. Sagantaan miidiyaa Gaara Qaawaa Istiidiyoo torbeetti guyyaa tokko kibxata galgala sa'aatii 2 irraa hanga sa'a 3 tamsaasa kallattii eegalee jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Gaara Qaawaa Istiidiyoodha. Akkuma beekamu sagantaan keenya imaltuu torbee jedhamu eegalee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan abdii guddaa isinirraa qabna. Keessummaan keenya karaa eenyu kan jedhuuf ammoo obboleessa keenya jabaa dargaggoo humna qeerroorra nama ta'e jechuudha. Gara hooggansaa paartii gandaati jechuudha. Gandaa lakkuuti. Kanaaf eenyu maqaan isaa kan jedhuu fi maal hojjechaa turanii eessatti dhalatanii eenyummaa isaanii guutumaan guututti qorannee hojii isaanii waliin bu'aa biyyattii sanatti qabsiisee wajjin haasawaa goonuu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti wajjin turaa afeerraa keenya isin jenna. Jalqaba irratti hooggansi keenya kaarra wajjin jirru obboleessa keenya Firii Jaarraa Cinaati. Eenyu maqaa keessan guutuu fi eessatti kadhatan nima. Tole duraan dursee carraa kanaan istiidiyoo Gaara Qaawaatti affeertanii na yaamuu keessaniif galata guddaa isin galchuun barbaada. Itti aansuudhaan maqaan koo Amiin Aliyyi Hassan jedhama. Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaa magaalaa Miicaatti kan dhaladhe yommuu ta'u, ammatti ammoo namoonni hedduun Firii Jaarraa Cinaatiin na beekanii jechuudha. Maqaan kun maqaa miidiyaa hawaasaan ittiin fayyadamu. Sababni inni ittiin bahes galgala yeroo guyyaa ciniinsuu hamaa keessa Oromoon turte yeroo Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufan galgala san gammachuu keessa Firii Jaarraa Cinaa jedhee wanti sun Jaarraa Cinaa tokko booda waan nu dhufeef galgala san baafadhe jechuudha. Kan maqaa keessanii kana daawwattoonni keenya maqaa isaa kanarra dhaabbachuudhaan Firii Jaarraa Cinaa maal jechuu akka ta'e hubatan jeetiin abdii irraa qaba. Yaamma kallattii maan gara gaafii keenyaatti jenna. Kanaafuu akkamitti ganda keessan keessatti uummata siyaasaa keessatti hirmaachiftan? Isin jechuun hooggansa paartii ganda tokkorra jiru waan ta'eef hawaasa akkamitti gara siyaasaa affeertu? Egaa hawaasni keenya kun hawaasa waggoottan danuudhaaf cunqursaa hedduu keessa ture jechuudha. Paartiin keenya erga gara aangootti as dhufee deebiiwwan gaafiiwwan isaan kanaan dura gaafachaa turaniif deebii laachuudhaan gara siyaasa isaatti harkifachaa jira jechuudha. Kanas dantaa ofiirra dantaa uummataa giddu galeeffannee uummata keenya gara siyaasa paartii keenyaatti fidaa jira. Dargaggoota gara hojii dhabeeyyii dargaggoota gurmeessinee dubartoota gurmeessinee hawaasa keenya walumaa galatti dantaa uummataa giddu galeeffannee waan sochoonuuf gara paartii keenyaatti dhufaa jechuudha. Karoorri keessa yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa ganda jijjiiruu irratti maal fa'aadha? Gaafii bareedaa. Mootummaan keenya karoora yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jedhu kana haa qabatuutii malee wanti kun kanaan dura keeyyatti tumamee haa jiraatu malee karoora yeroo dheeraas yeroo gabaabaa keessatti turaa jira jechuudha paartiin keenya. Fakkeenyaaf yeroo gaafa aangootti dhufnu karoora waggaa 5 waggaa tokko keessatti akka hojjennu jedhee muummeen ministeeraa kabajamoo keenya Dr. Abiyyi Ahmad itti hojjetee agarsiisee jira jechuudha. Nutis akka ganda keenyaatti karoora qabannee karoora yeroo gabaabaa haala amma itti jiru uummata keenya waa'ee paartii keenyaa amansiisuudhaan diinagdee irratti akka isaan bobba'an gochuudhaan bu'uuraalee misoomaa isaan keessa jiran akka isaan jabeeffatan gochuudhaan karoora yeroo gabaabaa keenyaa hojiirra oolchina. Itti aansuun karoora yeroo dheeraa keenyaatiin ammoo yeroo ammaa kana mootummaan keenya gurmaa'insa gandaa lafa qabsiisuudhaan pilaanii haaromee gadi buusee jira jechuudha. Pilaanii haaromee kanarra dhaabbannee ganda keenya bara 2023 akkasumas bara 2040tti ganda fakkeenya badhaadhinaa gochuudhaaf dorgomaa biyyattii gochuudhaaf sochii cimaa keessa jirra. Fakkeenyaaf ifa galchuufi daandiiwwan bu'uuraalee misoomaa hedduu hojjennee fi akka isaan karoora milkaa'aa irratti xiyyeeffatan gochuudhaaf waan jabaa keessa jirra jechuudha. Baay'ee galatooma ibsa bal'aa gootan kanarratti sirna dimokiraasii fi iftoomina jajjabeessuudhaaf jechuun namni tokko dimokiraasiidhaan waan tokko dubbachuu akkasuma iftoominaan gartee waan keessa akka inni ibsatu gochuudhaaf dhiibbaan isin gootan deeggarsi yookaan jechuun carraa isin namaa muutan maaltu jira.
Kana sirna dimokiraasii keenyaa lafa qabsiisuudhaaf mootummoonni kanaan dura dabran sirna keenya wajjin wal bira qabnee kan ilaallu ta'e mootummoota nama ofirraa faccisan. Namoota dandeettii addaa qaban kan ofirraa faccisan. Nuti amma sirna keenya keessatti ammoo namoota ofirraa faccisuu osoo hin taane itti kaloofne namoota ofitti as kaleessinee deebii isaan gaafatanii. Fakkeenyaaf yeroo isaan biirootti nutti ol seennu uummata keenya dimokiraasii isaanii cimsuudhaaf ol kaanee gammachuudhaan ta'a jenneen iddoo maamiltoota teessoowwan biiroo hunda keessa waan jiraniif kenninee fi gaafii fedhan akka isaan gaafatan goona. Gaafii gaafatan ilaalcha isaanii waan ta'eef akka gaafii badaatti osoo hin ilaalle fuula kan ammatti deebii argatu ammatti deebii kennee fi kan gara duraattis deebii argatu qabannee irratti hojjannaa jechuudha. Hoogganaan ganda tokko akka firii jaarraaf cinaa hoogganummaa gaarii agarsiisuuf maal qabaachuu qaba jettanii amantaa qabdan? Okay, gaafiin kun gaafii murteessaa fi gaafii bareedaadha. Hoogganaan ganda tokko akkasuma hoogganaan biyya tokko ganda keessa jirutti ilaalcha hawaasa saniif qabdu cimsatu. Fakkeenyaaf hooggansa tokko keessatti hoogganummaa argateef iftuulutu jira jechuudha. Iftuuluun hin barbaachisu. Maaliif hawaasa keessaa baate tajaajiluun inni jalqabumaayyuu carraadha. Carraa akkatti bareedaa kanatti fayyadamtee hawaasa kee itti kaleeftee dhiyeenyaan maal barbaaddan? Maal isinii haa gaafannu? Maal isinii haa hojjennu? Jetteeni dantaa uummata keetii giddu galeeffachuudhaan waan isa jalqabuma fedhii uummata keetii xiinxaltee irratti beekuu qabda. Fakkeenyaaf hawaasni keenya gammoojjii kun yoo kan ilaallu ta'e nama hooggansaa kana xiqqoo itti kalaa'uuf hin sodaataa jechuudha yeroo sodaa isaanii san irraa balleessuudhaaf yeroo inni namni sitti dhufu gammachiiftee maal barbaaddan jetteeni akkasitti kan simattu yoo ta'e hooggansa badhaadhinaa jechuun hooggansa akkasiiti. Sila akka paartiitti paartiin keessan paartii hawaasa dhiibumoo paartii hawaasa ofitti qaba? Paartiin keenya paartii hawaasa dhiibuu hawaasa isaa dhiisii diinaayyuu dhiibu. Ifitti as qabee hammatee akkuma aadaa keenya Oromoon duraanis obbolummaa jaallummaadhaan beekamtii jechuudha. Paartiin keenya aadaa Oromoo kan dursan irra dhaabbatee hawaasa dhiisii diinaayyuu kan ifirraa dhiibu osoo hin ta'in ifitti as masakee wajjin jiraachuu barbaada jechuudha. Uummanni ganda keessan keessatti paartii keessan irraa maal eeggachuu qabu jechuun namoonni nama akka haala hubannaa irratti namni waan silaa paartii irraan eegganne yookaan immoo gahee keessan hin ta'in isin gaafatee isin rakkisuuf amma kanarra dhaabbachuudhaan hawaasni paartii kanarraa maal eeggata? Maaltu haqa paartiin kun uummata gochuu qabuuti? Dhugumatti gaafiin kun gaafii bareedaadha. Dursa hawaasni keenya gaafii waan paartiin keenya hin barbaanne kan nu gaafatan jiru inni nu gaafatu hin jiru jechuudha. Paartiin keenya immoo waan hawaasni isaa gaafate kan inni jibbu hin jiru. Kanaafuu gaafii hawaasa keenyaa kamuyyuu haa ta'u. Fakkeenyaaf hawaasni keenya daandii gaafachuu danda'a. Daandii san ammatti karoora itti baaftee deebisuufii qabdi. Bu'uuraalee misoomaa bishaan gaafachuu danda'a. Baasuufii qabdi. Paartiin keenya walumaa galatti gaafii uummataa hunda dugugee deebisuudhaaf qophiidha. Asiin duras deebisaatii jira. Ammallee deebisuudhaaf qophiidha jedhu. Rakkoolee nageenyaa fi walitti bu'iinsa uumamuuf furmaata akkamii qaba? Gaafii kunatti furmaanni keenya mootummaan keenya yeroo ammaa sadarkaa biyyattii irraa hanga gandaatti dargaggoota gaachana sirnaa hundeesseeti jira. Gaachana sirnaa milishaa 75 gandarraa ni qabna. Gaachana sirnaa nama 300 dargaggoonni ganda hundarratti ijaaramanii jiranii jechuudha. Nageenya waaraa ganda keenyaa eegsisuudhaaf isaan kun gahaadha. Isaan kanaan qofa osoo hin taane dhuunfaa keenyaaf nageenya keenya eegsisuudhaaf namni hunduu gahee mataa isaa gahee nageenya waaraa buusuudhaaf qabu cimsatee itti deemutu irraa eegama. Inni biraa immoo manneen murtii aadaa ganda hundarratti ijaaramanii jiru. Waldhabdeewwan nama dhuunfaarraa ka'ee hanga gandoota ollaa hanga sadarkaa aanota lamaaniitiif hanga biyyaatti manneen murtii kun haragalfii uummata keenyaa waldhabdee duraanii isaaniitiin jedhee ilaalaa gandarratti hundaa'aniiti jiru isa kanaan furuufii dandeenya jechuudha. Walqixxummaa fi tokkummaa hawaasaatiisuudhaaf karoora isin qabattamaa jechuun amma fakkeenyaaf haala abbaa qabeenyaatii fi hiyyeessa jedhu tokko ilaaluudha. Abbaa amantaatiif abbaa amantaa hin qabne jechuun qaama abbaa amantaatii fi hawaasa jedhu tokko ilaaluun walqixxummaan hawaasa akka waliigalaatti akka paartii fi paartii keessaniitti maal fakkaata?